komiti barata hamma kana dismiisaalii gochuun maal fakkaachaa jira nuyi karaa qaamni isaa ilaallatuun nuti barataadha darbe immoo ola deemaadha dargaggeessadha egereen biyya tokko nu ilaallata aktivistoonni keenya namoonni paartileen jiran maqaa adda bilisummaa Oromoo ta'e kaafaawos ta'e paapaawos ta'e qaamni kamiyyuu abbootiin gadaa namoonni jiran uummata Oromoo bakka bu'anii jiran haala danda'aniin karaa kamiin nu deeggaranii barnoota keenya akka nu deebisan dhaamsa keenya isa jalqabaati. Amma sa'aatii kanatti waan si gaddisiisu lixatti dhalachuun sa'aatiitti yakkamaa taasiseeru. Maatiin keenya akka nuti ari'amne illee dhageenya. Ari'amne irraa injirraa keenya hin beekan. Nuyi akkasitti ilmaan Oromoo taanee dachee kanarratti dhalannee mirga lubbuun jiraachuu maatiin keenya dhabee jira. Maatii keenya faana gallee yookaan maatii keenya faana gallee hin dhumne. Maatii amma fakkeenyaaf jechuudha biyya sanatti amma nuti barataadhamni otoo gada lixa sanaatti gallee direct shooting nu godhu maaliif information kennaniiru waraqaan tokko jira yeroo jalqaba dhufnee galmoofne waraqaan gandarraa nu kenname jechuudha waraqaa sana baannee jirra waraqaa sana dawwalanii ganda qabsiisaniiru gandi nu eegaa jiru jechuudha biyyi nu achitti illee nu ajjeesuu danda'u jechuudha sanarra darbee uummanni keenya erga neetworkiin irraa cite mootummaatti illee waan himannu hin qabnu osoo beeku osoo mootummaa Oromoo ta'ee jiru ilmaan Oromoo dachee tokkotti dacheetti qoqqoodee akka barataan illee tokko ta'ee sagalee walii hin taaneef ilmaan dachee tokko irratti dhalatan ilmaan lixa Oromiyaa qofa adda fu'anii ari'aa jiru. Kun immoo waggoota 150 darbanii dhufan keessatti ilmaan Oromoo tokkoon sirna mootummaa garboonfataa yookaan immoo sirna mootummaa wayyaanee kan inni kuffise uummanni Oromoo kallattii tokkoon mormaa ture. Amma garuu waan si gaddisiisu mootummaan kun ani mootummaa Oromooti. Ani dachee kanarratti an dhaladhe. Waan dachee kana ta'eef an jibbame jecha holola gaggeessaa ilmaan Oromoo dacheedhaan qoqqoodee sirna nu nyaataa isa durarra caalaa nuti ta'eera. Kanaaf qaamni mootummaas ta'e qaamni mirga namummaas ta'e ilmaan Oromoo jireenya dhabanii dachee kanarraa nuti kanaan booda kooluu galtummaa umurii keenya kanaan harka namaatti galuun maal isaanitti fakkaata hayyoota Oromoo biratti maal fakkaachaa jira nuyi har'a waan nyaannee bulluu dhabuu dandeenya iddoo nuti jirru maatii keenyarraa silkii dawwallee maatii keenyaan qarshii nu galchaa jechaa hin jiru maatiin keenya hin jiran har'a mataa isaa nuti karaarra bulaa jira kanaaf manni barumsaa dhuguma dachee kanarra kan uummata Oromoo bakka bu'eeru yoo jiraate karaa danda'amuun mirga keenyaaf nuuf falmanii gara barnootaatti akka nu deebisan dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Inni dhumaa ammoo jechuudha. Wanti si gaddisiisu wanti amma yeroo amma yuunivarsiitii keessa jiru kan du'e ilma Oromooti. Kan yuunivarsiitii irraa buqqa'e ilma Oromooti. Wanti si gaddisiisu naannolee Oromiyaa jiran keessa hunduma uummanni Oromoo inni buqqa'e barataan Oromoo inni buqqa'e eessa jira? Eenyutu gaafate? Dhugaa masitti muuf waan prefektii yoo ta'u dhabaate naannoo Amaaraarraa ijoolleen buqqa'an barattoonni asii buqqa'anii amma fakkeenyaaf waldiyaa jechuudha. Barattoonni nu biraa buqqa'anii dhaqan jedhamu. Barattoonni buqqa'an dhaqanii naannoo amantaa Ortodoksii jedhamu buufatan. Saniin booda isaan maal godhan iddoo kanaa socho'uu hin dandeenyu jedhan. Namni achiiti ijoolleen barattoonni asiiti nu faan nu bira dhalootaan nu bira ta'an jiru achi. Barattoonni haaraan dhufanii galan jennaan maal godhe mootummaan isaanii dhugaama waan dhugaa jiru. Ijoollee isaanii naannoo asirraa buqqa'anii bakka kennee kilaasii galchee barsaa jira. Kan keenyi garuu nuyi warra barnoota irra jiru obboloonni keenya maaf buqqa'u jennee gaaffii gaafatameef. Mana barumsaa irraa nu ari'ee jira jechuudha. Kaayyoon kun guutummaa guututti mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru kun ministeerri barnootaa illee akka barataan Oromoo barnootaan ala ta'u godheera. Sa'aatii kana nuun dhaggeeffachuu ilmaan Oromoo rakkachaa jiru dhaggeeffachuu dhiisee propoogaandaa filannoo isaa gaggeessaa jira. Qooyi annaa ajaa'ibonaan dachee Oromoo bakka buutonni Oromoo dachee Oromoo jiran keessaa Gujii, Boorana, Wallagga Lixaatti bor filannoon hin gaggeeffamu. Uummata kanaaf sagalee ta'umaaf dadhaban isaan. Barataan kun bor dachee kanaaf faayidaa hin qabu. Barataan barnoota irraa ari'amee jiru. Kanaaf maqaa ilmaan Oromoodhaan maqaa uummata Oromoodhaan kan bakka bu'ee jiru paartii kamiyyuu dachee Oromoo keessa kan jiru uummanni kamiyyuu uummata Oromoo dhumaa jiraniif barataa Oromoo mirga isaa sarbamee jiruuf barataa fala dhabe kanaaf sagalee haa ta'uun jedha. Dhaamsa tokko qofadha kan inni uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu. Innis maalodha uummanni Oromoodha akkuma kaleessa dheengadda sirna nama nyaataa TPLF irratti tokkummaadhaan amantaan osoo wal hin qoodin gandaan osoo wal hin qoodin tokkummaadhaan qabsaa'ee qeerroof qarreen dhiiga isaa itti dhangalaasee mootummaa TPLF Tigraayitti galche akkuma bara maaster pilaaniidha magaalaa qe'ee Oromoo handhuura Oromoodha irra darbanii magaalaalee qotee bulaa Oromoodha magaalaa Finfinnee irraa buqqaasanii maaster pilaanii jechuudhaan qe'ee Oromoodha addatti cicciruuf yeroo jedhan qeerroon Oromoo qarreen Oromoo hayyuun Oromoo beektonni Oromoodha tokko ta'anii gandaan qe'eedhaan amantiin osoo wal hin qoodin akkuma waliin qabsa'anii dubbatanii maaster pilaanii hambisan har'as uummanni Oromoodha wal faana ka'ee qabsaa'ee dhugumatti injifannoo dhugaa kan uummanni Oromoodha qe'ee isaa irratti kabajamee jiraatu kan abbaan qabeenyaa Oromoodha qabeenya isaa irra nagaadhaan jiraatu kan haati Oromoodha dubartiin Oromoodha qe'ee ishee irratti kabaja
namummaadha argattee jiraattu kan durbi Oromoodha kan qarreen Oromoodha irratti gudeedamtu osoo hin taane kan qarreen Oromoodha sabboonummaa ishee aadaa ishee eenyummaa ishee irratti calaqqisiistee jiraattu fiduudhaaf qeerroon Oromoo kun akkuma kaleessa ka'e sanatti har'as wal faana ka'e uummata Oromootiif wal bira dhaabbatee sagalee ta'uu danda'uu qaban jedha. Uummata Oromootiin ammayyuu qeerroo Oromootiin aktivistoota Oromootiin hayyoota Oromootiin waa'een dhumaatii uummata Oromoodha waa'een buqqa'uu uummata Oromoodha har'as isaan yaaddessuu danda'uu qaba. Uummanni keessumaa amma dhaabni maqaa Oromootiin jiru sa'aatii ammaa kanatti duula na filadhaa geggeessaa jira. Karaa nagaa qabsoofna dirreen dimokiraasii bal'ateera kan jedhamu inumayyuu isa kaleessaa caalaa baay'ee dhiphate sabboonummaan Oromoo cabaa jira. Kaleessa gaaffiin qeerroon Oromoo gaafachaa ture Finfinneen handhuura Oromiyaati jechaa ture. Har'a garuu miidiyaatti ifatti baasanii Finfinnee የማንም አይደለችም የሁላችን ናት